Ani diiga mana naannoo kamirraa jira. Adaamaadha moo Finfinneedha moo dheeraadha moo Roobee moo Baalee Roobeetii moo akkasuma dheerarraa naannoo kamirraa diigamaa jira. Muna ati mootuyyuu eessa jirta amma faroon jettanillee ni jirtu. As keessatti diiga mana ni jira. Dhibbumaan dhibbatti ni jira. Ani naannoon magaalaa nanni keessa jiraadhu magaalaa Adaamaatti gandi hin ta'u. Ani magaalaa Adaamaan jiraadha. Diiga mana ni jira. Dhibbumaan dhibbatti diiga mana hin jira. Garuu diiga mana kana keessa maaltu jira ka jedhamutu jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii isiniin jecha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Viidiyoo keenya dursa like godhaa. Please like godhaa, subscribe godhaa, share godhaa. Namoota hedduu bira gaafa isin fayyada. Hiriyoota keessan fayyada, obboleeyyan keessan fayyada. Kanaaf viidiyoo nuti wantoota as keessatti ta'amaa jiru iji waan nama argitu namni siif hima. Iji waan sin argineen ala waan himamu jiru. Akkas isiniin jechuu barbaada asumaan warroonni majlis arabiyaa bifee kumsaatiin meeshaalee mana keessaa xalabachuu barbaada. Akkasuma shiitarraa ta'ee wantootuma barbaadanirra asumaan ammallee ijoollee lakkoofsa gaafattan isin jirtanii lakkoofsa kiyya asirra isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Hadda viidiyoon isiniin qabadde dhiyaadhu dhimmuma dheengadda haasa'ame irratti har'a haasa'uuf deema jechuudha. Dhimmuma kalee irratti jechuudha. Wanti kana wal qabatee an isin beeksisuu deemu waa'ee ijaarsa manaati diiga manaati irratti. Diiga manaati irratti dhugaa dubbachuuf diigan Adaamaa ta'es magaalaa nan keessa jiraadhu Adaamaa yoo ta'e fakkeenyaaf naannoo Adaamaa keessatti sirriitti jira. Ammaaf jechuudha. Kuni kan ta'u akkam isinitti fakkaate waan kana shana jedhama seera sii kennama jechuudha. Gaafa manni kee kuni sirraa diigame ammallee immoo deebi'ee seera sii kennama ka jedhamutu jira. Beekaka nuti amma wanni hamma ammaatti namaaf kenname tokko hin jiru. Anillee akka kootti akka mataa kootti jara keessan jira jechuudha. Warra madiigaa san keessan nan jira. Kuni qabatamaadha. Yoo kana miti jettan gabba'eeta muka qorqorroo irraa diinee finne muka irraa diigamee ilaa girgiddaa manaatillee isintu diiggata mana keessan jechuudha. Garuu waan kana jechuudha akkam isinitti fakkaata wanni kuni diigan kun shana sababeeffatanii ni miti. Shana kana mootummaan gaafa karaa kana diige yookiin karaa sitti qajeelaa yookiin immoo green area jedhama wanti suni green area jedhamu sun iddoo bashannanaa tokko naannoo san fakkeenyaaf iddoo bashannanaatiif haa kennamu jedhan magaalaa takka keessa iddoo tokko keessatti bakka bashannanaa kenname saniif sirraa diigamuu danda'a yookiin karaa sirraa ooluu danda'a hin beekamu kun akkatti jechuudha. Kana murtee jechuudha. Gaafas akkam jedhu isinitti fakkaata. Akkam jedhu nuti waan hunda miidiyaa irratti haasa'u ni ulfaata. Namoonni biyya keessa jiran wantoota jiran hunda beeksisan yoo himan rakkoo mataa keetiiti. Kana ni beektan jedhee taanii yaada. Garuu erga shana jedhame shana kuni hundu shana jedhame murteeffamee mitiire waatu siif kennamaa jedhama. Gizee kana kasiif kennamu kun seera sii kennama waraqaa sii kennama bakka kana bakka keetti jedhame yoo achirratti wanni tokko fakkeenyaaf asirratti xiqqoo cittee si haftee miti ka cittee haftu suni jechuudha. Ka cittee haftu santu sababeeffatanii yoo ina wantoota akkasitti yoo ayyir kaartaa jedhama ayyir kaartaa sanirra namoonni ayyir kaartaa san qaban keessattuu hin argatu. Anama maaliif kana isiniin jedhe irra guddinni ijoolleen keenya lafoota caraqaa bitanii harki irra caalu parsantii 100 keessa yookiin 80 wayi yookiin 70 wayi lafa caraqaa bitanii jiraatan. Kan beekamaadha beekama. Lafa caraqaa bitanii irra jiraatan dhugaa dubbachuu. Bitanii ilmi namaa kun ani jiruma nama kennatu jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf ufis keessa jira garuu haa ta'u alhamdulillah rabbil alamin wanni suni jechuudha. Ija kiyya kana nuti arguu baadhee humaa dhugaan seenu garuu wanni ija agartee moo dhugaadha beekaka. Iji kee kun wanni si argite dhugaadha. Isinirraa amma nuti waa arga. Ani dhugaa baay'ee keessi kiyyatti waa hedduun natti dhagame. Garuu warroonni biyya ambaa jiraatanii wanna san hordoftanii yoo jettan argachuu ni dandeettan. Jalaan hafina yoo mana caraqaa qabaattanii mootummaan akkatti ila lafti karaan itti qajeelee ka diigamu ta'e karaawwan ka dura jechuudha. Ijoollee warri ka duraaniitiif qaama warri dura diigame waa takka argachuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Warra ammaa qofatu
warri amma iyyate haa shanashanamuu waan shanashanamaa san waan shanashanamuuf mootummaan bakka sanii bakka buusee jedhan malee warri dura diigame namoota hedduu miidhamee ture warra duraatiif jechuudha. Waa tokko warra duraatiif wanni kennamu hin jiru. Warri ammallee ati yoo nama keetiin hordoftu ta'e nama san fakkeenyaaf shanashanama fakkeenyaaf yoo amma fakkeenyaaf naannoo gara Booloo jedhamutti qulqulleessaa jira. Naannoo bakka hundarraayyuu warroota diigan yoo isaan qorqoorroo irraan kaafatiin illee qixaatii 15,000 qaba jedhanii kana gochuuf jechuudha. Kana gochuuf ati nama kee hordofsiisu ni argatta. Ifaajee kee yookiin namni lafa caraqaa bite jechuudha. Ifaajee lafa seeraan ala bite caalaa itti baasa. Dallaalisi nyaataa maalisi nyaataa jedha. Garuu amma immoo jechuudha waan kana hojjechuuf ati ulaagaalee kana gochuuf dallaala maal goota? Dallaalawwan si wanni faayidaa si waan takka wanni si qabaatu hin jiru. Riskiin ta'e rabbi yoo ganama si katabe ofii keetii takattaltee ofii keetii hordoftee maaliif dayfa keeti akkitti fidde ni beekta akkitti finne ni beekta jechuudha. Garuu dogongorri keenya lafa carqaa bituudha. Isa kana ta'eef namoonni gaafatanii eessarraa diigama maalirraa diigama jettanii mootuyyuu wallaahi ani hin beeku. Isin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kanan isin jechuu barbaada. Kana isin jechuu barbaadeef maaliif keessi keenya miidhamaadha. Keessi keenya dadhabaadha. Keessi keenya uf dadhabee jira. Yeroo hunda diigaa. Mootummaa meeqatu jira? Dubartoonni hedduun amma irra guddinaan dhugaa rabbii dubbachuu warri ijoollee 5 qaban, warri ijoollee 6 qaban, warri ijoollee 10 qaban mana caraqaa keessa jiraatanii. Meeshaa isaanii yoo diigamu meeshaan isaanii eessa galu? Kiraan manaa eessa akka jiru? Dhugumatti kiraan manaa ni ulfaata. Kiraan manaa ni ulfaata. Dabalaa deema. Guyyarraa dabalaa deema jechuudha. Kana gochuuf obboleeyyan kiyya kana isin hime ana akkuma dura isinitti himte naannoo kanan jiraadha. Garuu immoo wanni diigaa dhibbumaan dhibbatti jira. Ni jira. Karkara ka irra oolee bar hundaa miti amma walitti qabanii shamaddadha ka duraa sana doon taane karaadha maqaa mattaranii laalanii waan kun beeka qilleensarra yaani safaruu waan kana kun kompiitaraan safarama karaan kun eessan goraa karaan kun asiin gora guddina biyyaatiif yoo laalle jennu baay'ee bareedadha. Miidhaa kennaaf immoo baay'ee hamaadha. Ni miidhamna. Gaafa hin guddifanna jenne ni miidhamna. Gaaf biyyi guddatti jenne immoo faayidaas waa hedduuf keessatti qabata. Faayidaas qaba miidhaas qaba. Miidhaan inni qabu tokkoffaan namoonni hiyyeessi gurguruu hin danda'u. Isin amma biyya Arabaa jiraattan hamma tokko tattaafachuu dandeetta. Warroonni biyyarra akka fakkeenyaaf kiyyaa biyya ambaatirraa galanii biyya keessa jiran akkam ta'an bootteessaa ni ulfaata isin jechuu barbaade. Kanaaf nuti mootuyyuu dhugaa rabbii dubbachuuf rabbiin waan kana masii katabeessin hambisu. Garuu imimmaan hiyyeessaa kun immoo bu'aa jira. Imimmaan hiyyeessaa bu'u kun immoo nama bakka hin taane hamma fedhe yoo ta'e dhugaa rabbii dubbachuuf imimmaan hiyyeessaa namaan ta'u. Isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya maaliif warroonni dandeettanii waan kana hordofuu barbaadan sirriitti hordofaa isin jechuu barbaada. Gaafka waan kana hordoftan ni homa takka rakkoon hin jiru. Garuu waan biyyi ta'e ni taata. Mabari waan biyyi ta'e gaa guyyaa shanashanan guyyaa kana eegalamoo jedhan waan ati gootu bar waan biraa miti wanni biraa waan ati gootu hin jiru guyyaa shanshanan sanii jettee dhiyaachuudha. Yoo carraan keessi oolchee ersi gahe maaliif waan xiqqoo sayyoo ka qabaattu ta'eef siin jedhe. Amma fakkeenya as dura kutaniitiin waan xiqqoo si dhiisan. Si galee kanaaf jechuudha shanshanan sanii yoo sirri shanshanama kana hordofuudha guyyaa kam gaggeeffama sabsabaan guyyaa kam taa'ama yoom ani jechuun sa'aatii isinitti fakkeenya obboleeyyan keessan baadiyyaa jiran yookiin abbaan keessan namoonni isin hordofan sun baadiyyaa jiran namoonni baadiyyaarra yeroo kana dhufutti immoo dhugaa rabbiititti baay'ee ulfaataadha. Baay'ee dhibbumaan dhibbatti baay'ee ulfaata. Maal fa'oo jette baadiyyaallee asmaraan baadiyyaa wal qaba akka itti wal qaba midhaan jala waan deemin galii takka argachuu hin dandeettu. Hin ulfaata bar gara lachuttuu ni ulfaata dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Garuu yeroo amma bara kana keessa an akka ta'e bichaa hin beeku malee wallahi sirrimatti mataa nama dhukkubsa. Namni nama hin qabnes fakkeenya abbaa manaa qabaattus abbaan manaa kee yookiin biyya biraa hojjeta yookiin hojjetaa mootummaa ta'a yookiin daldalaa ta'a yookiin bakka biraa bakka bar jireenyumti keenya kunuyyuu jechuudha. Wallahi jireenyumti addunyaan tunu biyya kana keessatti baay'ee ulfaatudha. Biyya kana keessatti waa hundi ulfaataadha.
mir jechuun beetanii miti mir bakka cinqaa samuusitti fidaa jechuudha. Yeroo waan tokko gootan inshallah viidiyoo itti aanutti isinii hojjedha. Isiniin jechuu barbaada. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nagaan jiraadha. Viidiyoo itti aanu malitti deebinu please viidiyoo kiyya like godha, share godha, subscribe godha, commentii naa barreessaa isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaatti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.